haala yeroo ilaalchisuun ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kenname. Itoophiyaan biyya qormaanni ishee cimsuudha. Itoophiyaan biyya qormaatilee keessaa fi alaan baroottan keessatti ishee mudatan hunda injifannoon darbuun tokkummaa ishee eeggattee har'a geesseedha. Tokkummaa jabaa fi hariiroo cimaa qabaachuun saboota sablammootaa fi uummattoota ishee sababoota itti fufinsa bu'uura jabaa irratti ijaaramuu ishee mirkaneessan keessaa hangafummaan kan eeramudha. Kunis fuulduree fi hireen sabaaf sablammoota uummattoota biyyattii kan walitti hidhate ta'uu isaa kan mirkaneessedha. Tokkummaan Itoophiyaa fi hariiroon uummattoota bu'uura cimaa irratti ijaaramu dhaabbilee taasisan keessaa raayyaa ittisa biyyaa adda durummaan kan eeramudha. Raayyaan ittisa biyyaa keenya hundeeffama isaa irraa eegalee sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyyattii irra kan hundaa'e fi dhaabbata guddicha tokkummaa biyyoolessaa fi birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuun kan tajaajilaa turee fi jirudha. Raayyaan ittisa biyyaa keenya dirqama nageenyaa kabachiisuu biyya keessaa fi sadarkaa idil addunyaatti kennamuun jaalala biyyaa fi gootummaa olaanaan baachuun injifannoo seena qabeessa galmeessaa kan ture loltuu uummataati. Raayyaan ittisa biyyaa mallattoo tokkummaa Itoophiyaa isa olaanaa ta'e kan finxaaleessitoonni biyya keessaa humnoota alaa waliin qindaa'uun meeshaalee propagaandaa isaanii fayyadamuudhaan maqaballeessii garaagaraa taasisuun dadhabsiisuuf tarkaanfatanis raayyaan ittisa biyyaa keenya tokkummaa biyyaalessummaa isaa kan yeroo kamiyyuu caalaa jabeessuudhaan dirqama irraa eegamu sirnaan baachuu irratti argama. Hundaa ol raayyaan ittisa biyyaa irratti aggaamii taasisuun birmadummaa biyya tuquu ta'uu hubachuun sirnaan beekamuu qaba. Hiree fi abdiin fuula duraa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa walitti hidhaminsa guddaa kan qabu ta'ee osoo jiru humni finxaaleessii jawwisaa naannoo Amaaraatti gaaffii uummataaf kan gurmaa'e fakkeessee hidhannoon deeggaramee raayyaa ittisa biyyaa dura dhaabbachuun naannicha dirree waraanaa taasisuuf socho'aa jira. Uummanni Amaaraa mirga ofiin of bulchuu gonfachuun ofiin of bulchaa osoo jiru uummanni Amaaraa uummattoota biroo irraa adda gaaffii kan qabu fakkeessuun tooftaa uummataa burjaajessuun qabachuun karaa qaxxaamuraatiin aangoo giddu galeessaa to'achuuf humni saamichaa irratti gurmaa'e kun tajaajila hawaas diinagdee naannichaa boodatti deebisuu irratti argama. Uummanni naannichaa waraana kaaba biyya keenyaatti waggoottan lamaan darbee mudatee tureen rakkoowwan gurguddoof saaxilamee ture irraa osoo hin dandamatiin humni jawwisaa kun irra deebiin naannicha rakkoo jabaaf akka saaxilamu taasisaa jira. Saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa hundaan walitti hidhaminsa dhiigaa akkasumas daangaa bulchiinsaas bal'inaan kan waliin qooddatu uummanni Amaaraa humni finxaaleessa jawwisaa yeroo dhufu qormaata akka itti ta'uuf waqtii oomisha qonnaa eeggatee danqa naannichatti ta'aa jiraachuu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummata naannichaa ni yaachisa. Sagalee uummata Amaaraatiinis ta'ee sabaaf sablammootaatiifis uummattoota biyya keenyaa hundaan mootummaan filamee hundaa'e walqixxummaa irratti karaa hundaa'een fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechuu irratti argama. Humni finxaaleessii jawwisaa seeneffama qeenxee biyyaan hin bulchine jiraachuu hin qabdu qabachuun gaaffii uummataa kan gurmaa'e fakkeessuun fedhii aangoo qaxxaamuraaf qabachuuf mootummaa naannichaa diiguu fi hokkaraan dhimmoota hawaasummaa siyaasaa fi diinagdee naannichaa hunkura faayidaa uummata Amaaraa miidhuu irratti argama. Jaarraa 21ffaa keessa jirru kanattis ta'ee yeroo biyyi mootummaa badhaadhinaan hoogganamaa jirtu keessatti humna afaan qawweetiin gaaffii uummata Itoophiyaas ta'ee uummata Amaaraa deebi'uu kan hin jirre yoo ta'es rakkinoonni gurguddoo fi dararrii maqaa kanaatiin uummata irra ga'u mootummaa naannoo Oromiyaa guddaa kan gaddisiisudha. Waan ta'eef uummanni naannoo keenyaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa uummataa fi mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas sabaaf sablammoota biroo waliin ta'uun humna finxaaleessaa kan irratti qabsaa'u nagaaf tasgabbii biyya keenyaa kan mirkaneessu ta'uu cimsinee hubachiifna. Mootummaan naannoo Oromiyaa hagayya 1 Finfinnee.